Bulchiinsa magaalaa Adaamaa kutaa magaalaa Lugoot jaarmiyaaleen dargaggoota aanaa barreecha haaromsa aadaa Oromoo fi karoora qindoominaa irratti caasaaleessaaf leenjii kenne. Itti gaafatamaan gurmuu dargaggoota aanaa barreecha dargaggoo sabaa Fanuu Seenaa akka jedhanitti haaromsa aadaa gaggeessuun kan barbaachises aadaa dhokatee mul'isuu, aartii Oromoo guddisuun, aadaa akkuma dhokatu guddatuu fi haaromsamu beekuun aadaa hojii naannoo keenyaa fi safuu hawaasaa cimsuun jijjiiramaaf qophaa'uu, ilaalcha hirkattummaa keessaa ba'uun ijaarumsa isaanii cimsanii jijjiirama walootiif tokkummaan hojjechuu akka irraa eegamu ibsan. Haaromsa aadaa biyyi keenya sadarkaadhaan yeroo ammaa kana gaggeessaatiin jirtu. Keessumaa dhimma haaromsa aadaa irratti eenyummaan saba tokkoo, aadaan saba tokkoo kanaan dura badee fudhatamee ture seenessa qeenxeetiin badeetiin ture yeroo ammaa kana paartiin badhaadhinaa seenessa walooti. Aadaan biyyattii tanaa deebi'uu akka qabu, aadaan hojii dagaaguu akka qabu, cimuu akka qabu, aadaan uffannaa dagaaguu akka qabu, cimuu akka qabu sagantaa marii dargaggoota bal'aa kanaatiin guyyaa har'aa kan isaan irratti kan mari'achaatiin jiru jechuudha. Dargaggoonni leenjicha irratti hirmaatan yaada fi gaafii qaban kaasuun akka jedhanitti aadaa isaanii guddisuuf eenyummaa fi safuu isaanii eeganii hirmaannaa irraa eegamu akka ba'an ibsan. Kenna san dhiifnee aadolee biraa hordofuun baay'atee jira jechuudha. Yeroo baay'ee ni mul'ata. Garuu kana sirreessuudhaaf mootummaan aadaan kun akka haara'umu jedhee kana kallattii kana gadi nuu buusuun baay'ee nuti toleera. Kana sababa godhachuudhaan nutillee aadaa kana sirreessuun dirqama keenya jechuudha. Dargaggeessa jijjiiramaadha. Dargaggeessi jijjiiramaa kun immoo aadaa isaa dagachuu hin qabu. Aadaa duraan abbootiin keenya duudhaa fi seenaa isaanii eeggatanii geessanii nutti kennan kana aadaa kana dabarsinee nuun immoo dhaloota gara fuulduraa jiranitti ceesisuu fi lafee dugdaa taanee biyya keenya ceesisuu keessatti dargaggeessi ammaa kanarraati gahee guddaatu eegamaa jira jechuudha. Kanaaf immoo aadaa duraa sana akkamitti eegsisuu dandeenya? Biyya keenya fakkeenyaaf duraan foollee fi qarreen waliin ta'anii biyya kana ceesisaa turan har'a eessa jiru? Maalirra jiru kan jedhu irratti leenjiin har'a nuu kenname. Leenjiin guyyaa har'aa haaromsa aadaati irratti kenname. Aadaa gaafa jennu aadaa hojii keenyaa haaressinaa, aadaa uffannaa keenyaa haaressinaa bifa teekinooloojiidhaan wal simeen yeroodhaan haala yerootiin wal madaalchisaa deemuu danda'uu qabnaa jechuudha. Bulchaan bulchiinsaa aanaa barreechaa obbo Darajee Tasammaa akka jedhanitti haaromsi aadaa gadi fageenya beekuu fi beeksisuun aadaa keenya haaressaa deemuuf leenjiin kennamu kun murteessaa ta'uu ibsan. Mata dureen leenjii kanaas haaromsa aadaati. Kaayyoon waltajjii kana yookiin leenjii kana jennee fudhachuu dandeenya. Cabiinsa aadaa yookiin immoo haaromsa aadaa bakka nu barbaachisu irratti dargaggeessa keenyaaf hubannoo ga'aa uumuu, hubannoo uumameerraa ka'ee immoo aadaan keenya sirraa'ee aadaa keenya duudhaa keenya ganamaa oromummaa keenyatti deebine sirna cimaa ijaaruun nurra jiraata. Aadaa hojii cimaa ijaaruun nurra jiraata. Aadaa ofiitiin boonuu, eenyummaa ofiitiin boonuu dargaggeessi immoo kana keessatti gaheen isaa baay'ee olaanaa waan ta'eef gahee isaa akka baatu gochuudhaaf waltajjii yaadamee uumameedha jechaadha. Ijaarsa dimokiraasii biyya keenyatti lafa qabsiisuun fayyadamummaa uummata keenyaaf bu'aa finne kana karaa nagaa filannoo bara kana akka gaggeeffamu dargaggoota keenyarraa hojii bal'aatu eegama jedhan. Dargaggeessi egaa biyya keessatti dargaggeessa nagaa jaalatu, dargaggeessa nagaaf dhaabatu, dargaggeessa safuu qabu, safuu keessatti waa baay'eetu jira jechaadha. Aadaa keessa waa baay'eetu jira. Oromoon immoo aadaa guddaa qaba, sirna gadaa qaba. Isa sanatti deebi'ee dargaggeessi keenya karaa nagaatiin biyya jaallatu keessatti sirna jaallatu uumee akka jiraatu taasisuudha. Dhumarrattis karoora qindoominaa hojii waliigalaa fi filannoo karaa dimokiraatawaan akka gaggeeffamuu fi gahee isaanii ba'uu danda'an irratti mari'ataniiru.